sombaaf kaleessan dhukkuba jira. Adaraa kanan qawusa tokkicha qofaadha inni kun akkanatti inni jalaa jira. Innaa maatii kotatti rakkachaara. Asitti yaalamuun danda'amudhanii. Kanaaf birrii isaa waan hin qabneen nan gaddeebisanii gabsanii kunoo mana cibsanii jiru. Adaraa keemu beeku maalu. Garaa nama nyaata. Dhufanii akkas naan jedhu. Eessa baakotiin geessa. Kanaaf wal hubachuun gaariidha. Hawaasa keenya jaalladhee miti irratti lanatee warri sagalee keessaan naa keessanii waatsaappii keessaan naa keessanii anuu gaafan torbee tokko boqodhe ammas waatsaappii galuun koo nafu abbaa carraa jechuudha filadhee miti yan waatsaappii tokko irran seenaa nan laalaa dhageessanii fidee nuuf akkanatti sinii galee yoo immoo doolaara guddaa ta'e beellaman sinii kenna haga rabbi sinii kenna siniifan funaana garuu naa hubadhaa hagi tiktookii irratti gadi yaa'ee geema taphatu nama 1,500 oli geemarri Oromoo otoo gargaarsa tokko isii doolaara 500 kana asirraa fudhanna jedhanii namni mana jaraa gastii reeroo seene itti mata jarri maal jedhu lakkoofsa mubaarak sii kenna kana nun beennu mubaarak itti maddu namni ofiisaatii kadhachuu beeku akkamitti namaa kadhachuu wallaala maali yoo doolaara 500 natti dabarsuu dhiisan maal ana waa guddaadha yoo na qusattan anam doolaara 10,000 na qusadhaa isuma dhugumaa wallaahi nan funaanaan maaliif humna itti qaba rabbi humna naa kenneera taa'ee yeroo dheeraa taa'ee funaanuu nan danda'a waan intarneetii naamtanii amma baru gargaarsa fakkeenyaaf naannoo tokko rabbiin fidinii buqqee naannoo tokko yoo jedhame namni sinii taa'u hin jiru ani immoo hin danda'u maaliif kunoo torban kana guutuu dachee nyaataa jira ana na qusadhaa waan guddaadhaaf balaa guddaadhaaf na qusadhaa gaafa sana kottuta gaafa xinaan jedha dhufeen taa'aa oolee bulaan gargaarsa dhuunfaatiif immoo piliis adaraara keessa yoo jala jiraattan geemaroon in kabajamtu in ulfaattu in eebbifamtu waa tokko in abaaramtan mubaarak keetti lakkoofsa koon kennina ati maal hojjetaa jirta haga teessee ilillinaa kennaa jettu ilillii kennaafi jedhee itti kadhu qoonqoo keetti kadhachuun beektaa namaa kadhachuu akkamitti jabaatama waslaatta nama kana booddee nama natti dabarse abaluun natti dabarse nan jedha wallaahi maqaa keessan jechuudha natti dabarsinaa nama tokko nama nan dabarsinaa keessan akkasi doolaara 100 welcome here kanaafi ummata koo qaalii fi gaarii wallaahi hagan jirutti ammas taanaan boris taanaan rabbiif jecha miskiina koo wanni isin naa kennitan jira naa kafaltanittu naa kafalaa jedheera isinii fadheera isinitti mufadheera eeda gargaarsarran bulee miti kaleessa gargaarsarran bulee miti namni mana koo jiru namuma akka piis namuma akka heeraan namuma akka maarqostu miidhamaa jira namuma deddeebi'ee dhufuun miidhamaa jira namni mana biraa jiru immoo nagaan ta'aa jira jalattistu namni nama jaallatu fakkeenyaaf namni jaallatu mana kana dhufa miti namni abdusee jaallatu mana abdusee deema abdusee yeroo seen haga lakkoofsa kiyya kennu fakkeenyaaf innis footoo kanatti kaatee uummata keenya rabbii jedhaati gargaaraa hin rakkatte rakkoo kanaa qabdi jechuu wayya namni mana isaa jiru immoo ittuu hin jaallataani anamma wanti na dhibu tokko akkati gargaarsa ilma namaatii gootuun rabbi akka namni si jaallatu godha ofisi jallata anamma alhamdulillah yeroon geema taphadhus nama argee sappoorti na godha Eertiraan Tigraay bakka hundarraa maaliif beektu rabbitu naa erga rabbitu naa erga ani kanumti na ajaa'ibu waa gaarii qaba wallaahi akka waaqayyoo si bira dhaggeeffadhu mubaarak akka rabbi namni 176 jira waan ajaa'ibsifadhe tokko akka waaqayyoo si bira jiru maaliin bare beektaa gaafa biijee arabni sun dhufee leenca 5 oromoon taa'ee namni tokko utuu ababaa tokko siin kennin ani faa taa'ee siin alaa ture keessaan qabu waan an godhu qabu garuu dhugaa rabbii arabatu dhufee leenca 5 kenneefi ba'e dhugaa rasiitti man bare waaqayyootu dhugaa kee Somaaleen Itoophiyaa fudhachiisee namni nama bira dhaabbatu carra qabeessa dhaggeeffadhaa namni namaaf dirmatu carra qabeessa gaafa nama gargaara keessi kee akkam akka gammadu beektaa maaliif abdii waa kaatteetta bakka
is a positive vibe. Kanafi, don't regret it. Like Obboleesso nama gargaarsisuuni suusii sitti ta'a wallaahi. Suusii ilama keessi koo gammadee gurbaatti dawalee jennaan mana hakimiin jira jedhe. Maal erga sila dhuftee viidiyoo waraabdee baatee gaggabdee jennaan mana hakimii geesse jedhe. Ani sarpiraayizii akka rabbi si wajjin jiru Mubaarak jabaadhu ati. Ani waan biraan jedhu jabaadhu qofa hin nuffin waan barbaade ta'u hin nuffin. Hinduuta ati bor hinduuta iftaan hinduuta rakkina qabu. Kunoo meedaa kuwaasii ilaalteetta Mubaarak namicha osoo kuwaasii taphatu achumatti kufee du'e sana agarteetta? That's it. Kanuma jireenya dhala namaa miliyoonaan ati maali waaqayyo fayyaa si kennee baga nama bira dhaabbatte boo waaqayyo bira argatte ila alagaa dhufe dhugaa rabbi ani geemii keerratti waan baay'een bare baay'ee way akka jirtu warri arabaa dhufe tokkoffaa kan hin daganne eengadamu gaafa dhufe leenca kan si kennu dhugaa rabbi dhuguma waaqayyo mucaa kan hin jaallata bakka waaqayyo akkasi jaallatu gaaf sanan bare tokko jedhu it's something like baay'ee waan xiqqoon gaaf tokko moo gaafati nama wayii wajjin taphachuu mucaa namichi jookan jedhamu dhufe leenca si kennu deemu maaliif namni waaqayyo mootu si fide nama gaafati waan gaarii gootu waaqayyo waan gaarii si gochaa deema si godhaachi akkas tu bad kanaaf hin gaabbini warra kaan itti mani maa duri nu badhe waa'ee rabbii duri nargee maa Somaaleen tokko qophaa dhufee kan nan beenne the captain new account toppii na fudhachiise aga toppii taa'ee jechuudha qophaa toppii na fudhachiise deema. Ani dhugaa rabbi an kan biraa miti akkamitti arabni tokko bayi mucaan suni leeveliin isaa meeqa beektaa Mubaarak 150 qaba mucaan BJ jedhamu sun dhufee leenca shan si kenne bara si jala taa'ee tokko si taphachiise leenca shan si kenne deema dhugaa rabbi si kenne eenyu Oromoo keessa namni leenca shan geemii tokko si kenne eenyu jira waaqayyo sii fida boonam ati nama gaarii ta'e kanaaf warri kana nagaartanu hojii tola waltummaatti yoo namaaf dhiphatan rabbi immoo siniif dhiphata rabbi immoo garan taaneen dama kanaaf waan gaarii saba keessa biraa nama kadhachuun salphachuu miti kanaaf doolaarri 100 nu akka ta'e kan nu guutaati gara gargaarsa keenyaatti deebina doolaarri 100 afti kana eenyu nu guuta mee namni gastiira jirtanu warra ol gattan dubbadhaa mee abdii Shams Obe jirta naguma nagaa baga nagaa taate Marcos hundi keessan iyyuu warra keessa jirtan nagaa keessan jedhee yaada. Okay Abdii Sabaa telegiraamii si erga kaachaappii mozeelii natti himi bakka guuteera Marcos kiyya. Okay. Boss maal si erga Oi dhiifamaa wajjin nam tokko Shamsi sagalee kennu jee qaara. Shamsi nuti qabadhu nam tokko jalaa bu'aatii deebi'a munaa koos hin deebisa gastee erga dhushi Abdii Sabaan galcha nuti qabadhu ka Shamsi Assalamu alaikum akkamooltan. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa mi fayyaa akkamisin? Nagaa alhamdulillah. Jirra alhamdulillah. Bakka zeelu ka'eenu na Kamarqoosiin qaba Kamarqoos irra yoo galche bareeda. Kamarqos je kanuma Marqos. Oo Kamarqoosi bakka amma galchee deebi'aa na eega akkasumatti. Walfaadhu galatoomii akkasitti rabbiin egaa rakkoo kee wallaahi rakkoo sitti dhufuu jiru rabbi sirraa eegu dhukkuba sitti dhufuu jiru rabbi sirraa eegu. Rabbi siif haguutu. Waaqayyo bakka ati hin beeknetti waan ati hin beekne si abboo si haa milkeessu. Dhibba lamman keenya dhibba tokkoon keenya haftee guuttanneerraa jechuudha alhamdulillah. Ulfaadhu laamma gammachuu qaba laan geema taphachuu irra maaltu beeka wakii leencaan argadhan ta'a garuu leencicharra leencaan isiidhaa walitti qabee wallaahi na gammachiisa akka waan dhufee argadheetti qabbanaa yeroo rakkataan tokko dhufee himatee argatu al tokko akka waan ofii gootii kennee tallaalaa al tokko immoo yaali bakka maal jedhetti hima keessi koo amma rafiitii gaarii irra falaa amma birichina baqee qaqqabee geessetti kennutti qofan cinqama geessee kae video sini waraaba maqaa keessan Abdii Sabaa ta'a kan hin galmoofne maqaa keessan achirratti dubbisuu wanti barbaachisu Mukhtar Mubarak update Mukhtar Adamisaadha jedhati maqaa dhiisi ishii yaa ay maqaa midhaa'u murteessaadha qaba namni keenya hubatu maqaa uma dhoofna waan barbaade ta'u malee
Doraa 100 nu ergee jira. Ulfaadhu Muktaar. Ayyee. Yaa Muktaarana. Maaliif maqaa dha'uun dirqama bar nama keenya nama maqaa nu gargaare maa maqaa dha'uun dirqama malee maa jechaadha. Mana kana baafte rabbitti siifaa guutu. Naan geessu geessee bira ga'ee lakkaa'ee abdii sabaa maal jedheen birii keessan lakkaa'ee. Hunda isaanii tokko tokko maqaa isaanii nama gargaare. Maqaa jaraa tokko tokko na waama maaliif akka bor haamilee godhatan namni biraallee akka fakkeenya ta'ee ittiin gargaaru akka amaanaan jaraas immoo karaatti as goree achi hin gorre godhaati maqaa kiyya irratti ergi ani immoo geesseen itti kennaa viidiyoo waraabee lafa isinii ka'a taa'aa isin irratti godha ilaalaa amanaa jechuudha maaliif nama biraatii haamilee ta'a namni biraallee hin gammada namni biraallee. Waaqayyo si haa nagee jira. Amma bar namni keenya dadhabinni mana keenya jiru maal beektaa? Namni keenya gaafa mooraalii waliin kennitan. Maal ta'a amma yoo fooloo gootan maal sitti hiratame? Namni 200 yoo itti dabalamtan maal ta'a? Fakkeenyaaf kan biraa miti. Haa ta'u fooloo barbaadu isa dhiisus maal ta'a yoo fooloo gootan? Zakee Maarqos aan fooloon fedhu kanaa oolan. Omaa naaf fayyadu. Gaafa kuma guunnuuf nagaa kalas nagayeera jedhe. Gooloon barbaadu. Egaa bismillahir rahmanir rahim. Rabbi haajaa keessa nabaasu. Rabbi balaa bu'ee jiru Rabbi salaamaa isin nabaasu. Kottaa bismillahir rahmanir rahim. Miskiina gargaarra jennee wal geenye hundi keenya jiru Rabbiin nurraa haa qeebalu. Obboleettii keenya immoo Rabbiin mana yaalaa isiin galte kana nagaadhaan maallaqni qofti nafan fayyisu bara du'aayee kadhannaa fi Rabbi nagaadhaan isii galchee fayyisee ilmooti annu wanni galaana nyaate sila ilmaan koo qabachuu dadhabe mucaan armatti fiiga ofirraa qabdi isiin immoo dooktaris inoosisiin jedheeni wallaahi billahi ijana matu bor qabamu banjira arma hodo fi arka galche ittiboa isin immo ofra cunqursit haati jalatte ilmo ofra cunqursitu nyaatu waan duddu mucaa daa'ima xuuxoo gateeyyi kuma gargaartan jechuudha xuuxoon kunooti asirra jira xuuxoo gatee arma si hodhuudhaaf itti intanaadha garaana nyaatte humnan dhabe wallaahi utumna qaba rakkoo ittan jiraanis malee utumna qabaadhe wallaahi wabillaahi lakkaa yeroo masala manaa kimi geessaa jedhee geessiisee ngubu kanaaf rabbiin bakka isin baaftan dachaadhaan isiniif abuusu waa gargaaruu rabbii jecha ofii jecha galatoomaa ulfaadha. Ulfaadhatis gaafa itti biidhaan hojjechuu irra darbiteeyyuu gaafa kanas gaafa as qaama nutti baate kanaa ol gaafa biidhaan hojjechaa turtes kanaa ol har'as immoo kanaa ol hojjechaa jirta. Atiyyuu warra lubbuun jiran keessaa taatee iddoo kana ta'uun iyyuu Rabbi haa galatoomu sii galee maaliifin waan gaarii waan hojjette Rabbi biratti gatii kee keewwachaa jirta. Maarqoos amma dheengadda waan baay'ee waliin taphachaa turre sii galee mana isaa keessan ture. Yaaduma taphachaa turre sii galee soo nama gargaaruun namummaadha waan lubbuun jirtuuf gargaarte waan har'as miti bar atarra waan hojjechaa jirtu kana galmeessaa jirra sii galee goonni rasaasaan rukutee bosona deemee akkasuma waan barbaade godhee miti waan barbaade gochuu sana keessa immoo ati nama tokkodha sii galee tarree gootaa keessatti si galmeessaa deemaa jirra nutis waan hojjennu harka keenyan wanta barreessinee dhalootatti dabarsinu nutis hojjechaa jirra sii galee kanaaf immoo ulfaadhu. Sabni baay'ee si jaalataa si kabajaa hundi keenya dhugaa rabbii jechuudha yoo waa tokko ta'es gara mubaarakitti hunda keenya dhannu kun baay'ee nama kamiyyuu miti jechuudha keenya immoo namni kan xiqqaan galatan taane guddaan galatan ta'uu jedha Oromoon kanas irratti waliin jabeeffanne yoomiyyuu waliin jabeeffanne inni kaan arraba baatee dhufa inni kaan ibidda baatee dhufa inni kaan kirbiitii baatee dhufa walitti qabsiisuu keenya miti nagaa baannee adeemna hundi keenyayyuu. So nama harmi irraa cituudhaa ka'e nama lutti gurri hijjitti duude gaafa ijji isaa banamoon kana caala waan tan gammadu hin jiru sii galee so nuti gaafa baadiyyaa keessa oli gaffinnus kanumaafi waa biraafi miti namni akka fayyu jaalanna sii galee osoo sitti bo'uu namni yoo du'e rabbi biraayis galatan qabdu nama biraayis galatan qabdu
gidduu kanatti gubattee haftaa jechuudha. So ulfaadhu Waaqayyo umurii kee nuuf haa dheeressu, nuuf jabaadhu. Karaa kamiin iyyuu si faana jirra. Hanga dandeenyutti hanga lubbuun keenya lafa kanarra jirutti wal malee homaa hin qabnu jiru. Gaafa duune iyyuu biyyoo fi raammutu nu nyaata, waa biraa miti wanti nu nyaatu. Nagaa hojjettee garuu har'a ganama umurii waggaa mileenaa jiraachuurra umurii guyyaa tokko yoo jiraatte gaariidha. Waan gaarii hojjette. Daba hojjettee waggaa miliyoona jiraachuu keerra guyyaa tokko waan gaarii hojjette ganama yoo boqotte gaarummaa qaba. Kanaaf Waaqayyo umurii kee nuuf haa dheeressu, nuuf jabaadhu, si jaalannaa si kabanya. Sabni lama taatee nurratti tokkoomtu. Nuti garuu miliyoona hin taane, kitileena taane wal dadhabne jiru. Kanaaf jabaadhu. Nuti yoo kana isin jechuu baanne iyyuu namni nyaatee itti quufe, namni dhukkuba isaa irratti fayye, harka isaa ol qabee gara Rabbiitti gaafa sii kadhatu, umuriin kana caalu hin jiru. Maalummaan kana caalullee hin jiru naan jechuudha. Gammachuu guddaa keessa koo jira sii galee. Kanaaf hundi keessanii warri giiftarri, warra jala jirta, warri namoonni kamiyyuu jechuudha. Guddaa ulfaadhaa. Waan saba keessan taataniif, waan qomoo taataniif iddoo kanatti argamtanii hundi keessan inni kaan taaptaapidhaan inni qabu waan qabuun yaadan sappoorti godhe iddoo kana taa'u qooda qaba waan ta'eef ulfaadhaa hundi keessaniyyuu. Waan har'a facaaste boroo hammatta waan ta'eef. Ati waan gaarii facaafachaa jirta. Dhaloota dhalootatti darbaa jirta malee dhaloota keessaa nama duubatti deebi'aa jiru miti. Ulfaadhu baay'ee si kabanya. Maarqoosatillee akkasuma Boonaan, Habdiin, Aannichoon, Shukar hundi keessaniyyuu warreen mana kana jala jirtan namni 257 guddaa ulfaadhaa. Lammii keessatti galmooftanii jirtu waan ta'eef seenaa dhalootaa keessa jirtu waan ta'eef ulfaadhaan isin jedha gama kootini. Baay'een isin jaaladhaa sinan kabajaa jabaadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mube obboleessa keenya Rabbi sirraa jaalatu. Wallahi mubaarakun sama jechuun nama waan guddaa dalage kaleessa saba ofiitii waan guddaa dalagaatiin ture har'as dalagaa ture Rabbi sirraa jaalatu kan namaarra kan Rabbittu caala. Wallahi ana biratti goota jechuun kan qawwee fudhatee gabbayee nama ajjeese osoo hin taane goota jaarraa kana kan gartee nama dhukkuba tokkorraa fayyise kan sababa isaatiin nasbeen nama tokko baraaramte ana biratti goota jechuun isa wallahi ati goota jaarraa bara kanaati dhaloonni qubee sirraa laallata si jaalanna si kabanya. Si waliin jirra wanti ati dalagaa jirtu kun gandaaf naannummaaf aantummaan kan filatamne oromummaa ta'uu qofaaf namummaa qofatti amantee bakka adda addaa kanaa miti oromoo bira darbitee yeroo darbitee mana namaa seentee nama gargaartu argaatiin turre. Rabbi namallee akkanumatti si haa baasu gaafa jechaaf gochi namaa duuba sin deebifne argina nama jechuun nama akkasisanii ammallee Rabbiin osii haa fuudhu qaraa osii fuudhee gas sin deebisini Rabbiin gartee dabalee si haa kennu ilma si olii Rabbi sirraa baasu si jaalanna wallahi waan ati dalagaa jirtu kan osoo oromoon hundi akkasi dalaydee haadha sadarkaa nuti jiru sadarkaa kanaadhaa miti. Har'a gaafa miidhamoo bira taa'ee kan gartee mana namaa seenuun namatti ulfaatu bira taa'ee harmee miskiina isa gargaara. Dhugaa Rabbi waan kee Rabbi haa dubbatu obboleessa keenya si jaalanna Rabbiin si haa jaalatu nu ol immoo Rabbi si haa jaalatu nama Rabbi jaalate eenyu gadi hin qabu ittiin hafanis gaqqabanis ol qabanis kan ol qabe Rabbi gad hin qabini nu jabaadhu si waliin jirra sirraa barataa jirra nutilleen dhaloonni dhufu kun sirraa waa barataa jira dhugaa Rabbi mubaaraka nama umriin gabaabaati nama seenaa guddaa galmeesse nama sababa isaatiin nafseen nama meeqa baraaramte dhugaa Rabbi yoo fudhanne sababa isaatiin beelaa meeqatu beela bahee sababa isaan ka argalu meeqatu mana deebi'e. Rabbi sirraa jaalatu nu jiraadhu si jaalanna akkasumas Maarkoos nama yeroo baay'ee si wajjin jiru. Nama duubatti hin deebine xiyyaafati hundi keessanuu jechuudha. Wallahi baay'ee nama garaa nama nyaatanii ijoollee gaafa gargaarsa mana kanaan dhabamne warra akka xiyyaafati dhugaan Rabbiif na jedhaaf jetti isin jaalanna isin kabanya Rabbiin isin haa jaalatu Rabbiin ol isin haa fuudhu keessa Maarkos taasisaa osoo miidhamni isa irra gahuuf deemu kaashaappii ofii laate saba ofiitiif qoma laate Rabbiin si haa fuudhu obboleessa keenya Rabbi barakaa si haa kennu wal beeksisee gadi isin deebisini naa jiraadhaa isin jaaladhaa isin kabaja waa hedduu isin irraa barataa jirra naa galatoomaa ulfaadhaa warraa bulaa deebana. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبارك kan jechuu barbaade waan tokko qofa dubbadeen ba'a xiqqoos mubaarakiin yani har'an beeku mubaarakiin Sudaan irraa jalqabeen beeka inni yeroo sana nan beeku ture garuu wanti xiqqoos nama gaddisiisu ilaalchi namni keenya namaaf hojjetuuf qabu kun baay'ee gadi bu'aadha. Aadaa akkasii kana keessaa utuu baane baay'ee gaariidha. Kaayirootti hojiin turre yeroon kaayiroo jiru sanas ijoolleen namni wayii fa'i dhukkubsannaanii wajjiniin yeroo tokko gargaarsa wayii fa'i keessa deemne kadhataa turre maallaqa. Miilaan keessa deemne suuqii namaarraa bakka shaayee waan akkasii deemne fa'i miilaan deemne kadhataa turre. Mubaarakiin warri kaayiroodhaa asirratti ni beeku warri miidiyaa irratti beeku. Mubaarakii bakka miidiyaa irratti funaanuun alatti yeroo inni rooba keessaa gubaa keessaa qabbana keessaa lukaan deeme maallaqa namaaf funaanutu jira jechuudha. Gargaarsi inni namaaf godhu kan miidiyaa kana qofarraati miti. Kan miidiyaa irratti hin baanes ni jira jechuudha gabaabumatti.
Kanaaf wannan jechuu barbaade namni kaayirii oole kaayiriin dhimma tokko isaatii ati kaayirii oolte ofii keetiif oolta. Garuu wanti xiqqoo si garaa nama nyaatu Mubaarak kun biyya sana keessatti hanga kana turuunsaa baay'ee xiqqoo si garaa nama nyaata. Haa ta'u malee wanti rabbi immoo dabarseef hin oolu bishaaniif minaanii namni bakkuma bishaaniif minaan isaa jiru jiraata. Garuu bakkuma jiru sanatti immoo utuu nama kanaaf kabaja qabaanne kan jedhudha beektuu kana jechuu barbaade. Biyya gaarii deemuun akkuma jirutti ta'e bakkuma jiru kanatti namni kun namaaf ni caba ni gargaara amantii ganda wanna jedhamu tokko hin qabu namni kun. Garuu bakkuma jiru kanatti immoo namicha kanaaf utuu kabaja qabaanne Marqos amma yaaduu kaasee ture ati rabbiin si jaallachuu annen argee Arabni tokko dhufee yaani maqaa akka dhuunfaatti ta'uun barbaanne nama Oromoon taane nama sin beekne dhufee sappoortii si godhaa waan jedhudha kaase. Sirriidha. Ati gaafa rabbiin sunuma gaafa si jaallatu ofii si jaallatee ka'ee maleekaa isaatiin illee nama kana jaalladhaa jedhee achi deebisee immoo basharaan illee namallee jaallanamaaf kennaa jechuudha. Kanaaf wannan jechuu barbaade nama kana utuu bareechinee qabanne nama kana bareechinee utuu qabanne kan jedhudha. Kaleessa waliin turre har'a kun an biraan deeme utuu du'a ta'es immoo hammuma kana jechuudha. Namni hamma nama jirutti nama wajjin jiraata. Gaafa nama biraa deeme ni du'a yookaanis wal biraa deema. Yoo wal biraa deeme irra caalaa wal argachuu qabaachuutu mala yookaan dhabuutu mala jechuudha. Wadda rabbiin nu taasisee carraa Suudaan irraa kaasee Suudaanittis yeroo sana waggaa 10 wayiin duratti jechuudha. Namni kun hinuma nama gargaara. Yeroo sanatti illee haalli miidiyaa kun illee mijaa'aa ta'uu dhabaatu haalli Suudaanii keessaa haalli nageenya namaatiif mijaa'aa ta'uu dhabaatu hanga tokko hinuma nama gargaara. Nama gargaaruudhaaf hin tattaafata. Garuu erga dhufee Kaayiroo dhufee carraa miidiyaas haa ta'u carraa fedhes haa ta'u yeroo Kadir Martuu sana inni hin beeku waliin turre Hacaaluu Hundeessaa Kadir Martuu waan akkasii Kaayirootti yeroo biyya Suudaan jiru sana jechuudha. Kanaaf nama kana bareechinee utuu qabanne obboleessi kan koo boonaadha moo maali? Goota jechuun nama dhaqee meeshaa fudhate nama ajjeesetu hin taane nama gargaareedha jettee. Kun yooma rabbiin dubbatee jiru gaa. Namni lubbuu nama tokko hambisee akka nama lubbuu nama addunyaa guuturra jiru hambisee ta'e rabbiin afaan arabaatiin hiikuun barbaanne asirratti jechuudha. Namni lubbuu nama tokko hambisee akka nama lubbuu nama duniyaa jiru kanarra guutuu nama biliyeena 8 kana baraareedhi jedhe. Kanaaf obboleewwan kan keenya warras jala jirtan warreen Mubaarakin jaallattan hundi keessan iyyuu galatoomaa warras jala teessanii taappiidhaanis waa hundaan